رمضان الكريم رمضان المبارك بقت جيسن يا أيها الأخواني هندي جيسن مرتي بقت جيسن يا أيها الأخواني هندي جيسن مرتي ثم ندفع كان كابو ملكي إسا جمعشو كان كم نجنجي باتي رمضان تقبض خيري يا ربي نغدي ورّه حجته أركض خيري يا ربي نغدي ورّه حجته أركض خيري يا ربي قد سمع أبدنا وهند تعالى سمع جبرّا غاري في همتوس سمرّار كنا أرارا مكتي سمرّار كنا أرارا مكتي سمرّار كنا duraan dursee ani kunoo muslimaa dirabbii koo barachuufin dhimama dirabbii koo barachuufin dhimama kan beekurraa baradheetin kan beenallee barsiisuudhaaf cinqama kan beenallee barsiisuudhaaf cinqama duraan dursee ati ofii baradhu makeetiif ilma kan kee bakka kan kee buufadhu waa hunda caalaa rabbi guddaa abdadhu alhamdulillahi rabbiin nu uume akka nu uume waa lafa nu dhiibne ilma namaa rabbiin tokko godheen nu uume tokko irra jaalchifne tokko godheen nu uume seera rabbiin tokko godhee gokkonne ilmi namaa akka nun goone qaba ilmi namaa akka nun goone qaba akka rabbiin nun godhin namninis bar nu godhe akka rabbiin nun godhin namninis way nu godhe akkam taane biyya ambaa keessatti biyya teenyaas keessatti dhiidichaa fi uleedhaanis tumama ramadaaninis dhufee angam tokkoon gammachuudhaan ani qaba gam tokkoonis bari'anii kunoo gaddaanii qaba haadha dhiiraa qeerroo dargaggeessaa meeqa lubbuun galaafatama yaa rabbi nurraa dhaabi jennee kana si kadhanna yaa rabbi nurraa dhaabi jennee kana si kadhanna aboo kan baqatee jiraachuudhaaf rakkate lammeen koo biyya keessaaf kan biyya alaatti deemuudhaaf cinqamu aboo roorroo biyya meeqaatiin cinqama rabbii koo ramadaanni dhufe baatii araaramaa tana keessatti rakkoo jirtu mara saba kiyya yaa rabbi naa furi yaa rabbi naa furi yaa rabbi naa furi yaa rabbi naa furi kana si kadda rabbii koo goytee ani keessi koo madaadha keessi koo obboleessi koo obboleettiin ta'u gaafachii rakkifamtu madaan qaba waan ta'eef madaan na dhiidu tana yaa rabbi na qoorsi an kana si kadda gammachuun kiyya yoo lammiin koo gammade qofa kan mataa kiyyaa qofaa miti kana si kadda rabbii koo goytee an kan si kaddu kana alhamdulillah carraa kanaan nagahuudhaaf galanni kan kee yoomuu hin dhumu goytee yaa rabbii koo alhamdulillah galanni kan keeti arraas borustee galanni kan keeti ramadaanul kariim bagatti isinin gee isin marti keessanuu baga guyyaa arraa kanaan isin gaheen isinin jaa ramadaan mubaarak ramadaanul kariim ramadaana ji'a khayrii kan bareedeen gadda arran jirre kan bareedeen gaddaa jiru kana achi ilaala garuu kana keessa kan ramadaana kana keessa rakkifamu rabbi rakkootti hin fidin lammii teenya kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa jirus yaa rabbi nuuf baasi rabbii koo nuu baasi yaa rabbi nuu baasi yaa rabbi nuu baasi aboo dalagaa biyya ormaa way biyya ormaa jechaa jiraata lammiin koo biyya keessaas jiraachuu dadhabee dhiitichaa kabalaa uleedhaan tumamee biyya ambaa keessatti rasaasaa billawaan diddiramee saaruu kaawwaadamee akkan taane ta'e lammiin koo akkam rakkata ankanaaf garaan koo na bada rabbii koo kana naaf yaa rabbii koo kana naaf furi yaa rabbi kana furi sabni koo rakkate yaa rabbi kana naaf furi ji'a ramadaanaa akka nagaan dabarsu yaa rabbi meeqa kan yaadawaa jiru yaa rabbi bira dhaabbadhu yaa rabbi kan rakkina keessi qabu kan rakkina qabu sitti himatu hundaa'u yaa rabbi tokkicha dhagahiifi yaa rabbii koo du'a isaa qeebaleef yaa rabbi qeebaleef akka ramadaanni dhufe an gammachuun qaba gam tokkoon gammachuun koo hir'u akka obboleessi kiyya miidhamaa jiru shakkiin qabu mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti meeqa kan rakkifamu biyya keessatti meeqa kan ajjeefamu karaa Yemanii fi Suudiitti meeqa kasaaru kan dhaamu obboleewwan koo rabbii rakkoo jirtu hundaa rabbi sinaa furu rakkoo mataa fi qabanamuutu akkuma ati addessiifaa ta'u antanaan sin jabbaleessa koo yoonta gongoree sinaaf sirreessi hammaan jiru sagalee ta'u isinirraan kusadhu naaf jiradhaa waggaa kuma rakkoon narraa isinin qunnamin aboo naaf jiradhaa bakka jirtanitti ilmaan Oromoo hundi keessan marti aboo baay'ee rakkifamtan rabbi rakkoo keessan isinaaf yeroo obboleewwan koo
nagayaan naaf tura umrii waliin waa dheereessu ani isin qaba isin na qabdan nu hundi keenya wal qabna atis akkuma yaaddetti rabbi siif haa ta'u obboleessa kee bakka jirtu garuutu haadha abbaa kee intala caalchisa haadha abbaa kee yaadadhu haadha abbaa kan kee yaadadhu haqa sirraa qaba waan ta'eef antana siif dhaama obboleessa koo kan muslimaa obboleessa koo atilleen kan kiristaanaas ta'e hundi keessanuu isin hundinuu foon kiyya ijaan isin ilaalu bakka jirtanitti nagayaan isiniif hawwa naaf jiraadhaa waggaa kumaan ayyoomuu isiniin jaaladha yoomiyyuu isiniin jaaladha wallaahi keessi koo qulqullaawa hedduun isin jaaladha waan dhiiga koo taataniif waan foon koo taataniif roorroo teessan hin danda'u isin tuqama taanaan asii dhiigni koo na dhiiga hamma rakkoon keessan furamuu anaan nadhee anuu isiniif iyya wallahi lammii koo isiniin jaaladha onneerraa isin jaaladha wallahi onneerraa isin jaaladha naaf jiraadhaa waggaa kumaan nagayatti wabillaahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh